Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waboon guyyaa guyyaan humnoota waraanaa mootummaa leelaa akka jiru himuu itti fufe. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa bulchiinsa magaalaa Kombolchaa seenuun guraandhala 14 bara 2026 leellaa cimaa raawwachuu ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate kanaan loltoota mootummaa 11 ajjeesuu fi kanneen 7 ta'an ammoo madeessuu isaa hime. Kana malees dogdoqqee dhiyeenya kaabinootaaf kennamte dabalatee uffata waraanaa 56 fi galaa hedduu irraa hiikkadheera jedha. Guyyaadhuma kana magaalaa Giwwee jedhamtu seenuun tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa 2 ajjeesuun akkasumas qawwee keemmii 1 irraa hiikkachuu isaa hime. Waboon zoonii kibbaa kun tarkaanfii humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhatu cimsee itti fufuudhaan gaafa guraandhala 15 bara 2026 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Burqaa Arbichoo keessatti tarkaanfii humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuun loltoota mootummaa 4 battalatti ajjeesuun kanneen 5 ta'an ammoo madeessuu isaa hime. Gama meeshaa waraanaatiin bakka jedhame kanatti qawwee keemmii 2 hidhannoo mudhii 2 fi uffata waraanaa irraa hiikkachuu isaa himeera. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba ba'aa godina Arsii ba'aa aanaa Seeruu Abbaas gandaa Barakat iddoo addaa Dibaa Toora Abbaal Qaasim jedhamutti tarkaanfii humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuun loltoota 3 ajjeesuun kanneen 2 ta'an ammoo madeessuu isaa beeksise. Dabalataan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin lixaa guyyaa kaleessaa guraandhala 17 bara 2026 godina Qelleen Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa ganda Waayyuu tarkaanfii fudhachuun loltoota mootummaa hedduu du'aa fi madoon adabuun qawwee keemmii 3 gumbii fi rasaasota hedduu irraa hiikkachuu isaa hime. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba ba'aa ammoo godina Arsii ba'aa aanaa Seeruu ganda Adiidoo iddoo addaa Curree jedhamutti gaafa guraandhala 16 bara 2026 tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuun loltoota mootummaa 3 battalatti ajjeesuun 5 madeessuu isaa hime. Haala wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddu galeessaa godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee ganda Amartii Gibee jedhamutti tarkaanfii fudhatee loltoota mootummaa 12 du'aan adabuu isaa himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin lixaa godina Buunnoo Beddellee aanaa Daaboo fi godina Matakkal aanaa Wambaraa keessatti tarkaanfii fudhachuu isaa himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii aanaa Daaboo ganda Qobbootti gaafa guraandhala 17 bara 2026 fudhateen loltoota mootummaa 15 ol ajjeesuu fi qawwee keemmii 1 raadiyoo quunnamtii qophiiwwan waraanaa fi uffata waraanaa irraa hiikkachuu isaa himeera. Tarkaanfii aanaa Wambaraa gandoota Wigidii fi Gochor jedhaman keessatti fudhateenis loltoota mootummaa hedduu du'aa fi madoon adabuu isaa himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibbaa ammoo Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa bulchiinsa magaalaa Roobii Magaadaa to'achuun barame. Waboon lola bakka kanatti taasisee loltoota mootummaa 13 battalatti ajjeesuun 8 ta'an ammoo madeessuu isaa himeera. Kana malees qawwee keemmii 7 irraa hiikkadheera jedha. Oduu keenya itti aanuun Piroofeesar Mararaa fi qaamolee biroon dippiloomaatota Kanaadaa wajjin mari'achuu dhaga'ame. Durataa Koongireensii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa dabalatee qaamoleen garaa garaa dippiloomaatota Kanaadaa waliin mari'achuu isaanii maddi oduu kanaa OMN gabaaseera. Mariin jedhame kun magaalaa Finfinnee bakka jireenyaa Gamtaa Afrikaatti ambaasaaddara Kanaadaa akka ta'anitti adeemsifamuutti himame. Marii kana irratti Piroofeesar Mararaa Guddinaa malee hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee 2 namni tokko dhaabbata miti mootummaa dhimma dimokiraasii irratti hojjetu irraa namni tokko ammoo koomishinii marii biyyaalessaa irraa qooda fudhateera jedhame. Mariin kun marii biyyaalessaa fi federaalizimii irratti xiyyeeffate akka ta'e gabaasichi yaadachiiseera. Piroofeesar Mararaa Guddinaa xiinxala gama isaanii marii sana irratti dhiyeessaniin rakkoon siyaasa Itoophiyaa barootaaf ture mul'ata ifa hin taane aangaa'onni dhufaa darbaan jijjiirama hawaasaa irratti qaban faayidaa dhuunfaa fi aangoo ofii cimsachuuf fedhii qabaniin walxaxuu ibsuun kunis ce'umsaawwan biyyattii yeroowwan garaa garaatti taasisuuf yaalaa turte akka gufatuuf sababa ta'uu himaniiru. Marii biyyaalessaa ilaalchisee yaada kennaniin mariin biyyaalessaas ta'ee araarri biyyaalessaa gaaffii baroota dheeraa paartilee mormitootaa gaafataa turan ta'uu yaadachiisuun paartii nama biyya bulchaa jiru garuu dhimma kana micciiree koomishinii ofii to'atu hundeessee koomishineroota ofii filateen gara dabarsuu eeran. Marii biyyaalessaa jedhame sana keessatti qaamoleen dhimma ilaallatu akka hin hirmaanne kan himan Piroofeesar Mararaan adeemsichi hirmaachisaa ta'uu dhabuun akkasumas
bilisaa fi kan of danda'e ta'uu dhabuun adeemsicha jalqabumaa fashalsuu himan. Kana malees dirreen siyaasaa garmalee dhiphachuu fi rakkoon nageenyaa hamaan jiraachuu seeruun haalonni kun utuu jiranii mootummaan filannoo adeemsisuuf jira jedhaniiru. Oduu keenya itti aanuun humni waraanaa Itoophiyaa daangaa Eertiraa qaqqabuu dhaga'ame. Ataakaaroo yeroo dheeraaf biyyoota ollaa walii Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu tureen booda gareen lachuu sochii waraanaa cimaa taasisaa jiraachuuf viidiyoon deeggaramee gabaasni bahe hubachiiseera. Humnoonni waraanaa Itoophiyaa daangaa Eertiraa ga'uu isaanii miidiyaaleen mootummaatti dhiyoo jiran gabaasaa jiran. Qaamni Itoophiyaa sodaa waraanaa keessatti kufuu isaa ragaawwan agarsiisan hedduun erga qoodamee booda paartilee siyaasaa fi namoonni siyaasaa yaaddoo qaban ibsuu eegalaniiru. Naannichatti loltoonni TPLF fi Eertiraa humna Tsiimdoom jedhamu hundeeffachuun sochii waraanaa guddaa taasisaa akka jiran himama. TPLF Eertiraa waliin ta'uudhaan mootummaa leeluuf qophaa'uu isaa kanaan dura himamaa ture. Ta'us tibbanaa ammoo loltoonni mootummaa hanga daangaa Eertiraa ga'anitti haleellaa banuu irraa of qusachuun tilmaama siyaasaa faallaa dhiyeessisuu danda'eera. Akka amma mul'atuun gareen TPLF naannoo Tigraay bakka waraanaa taasisuuf fedha akka hin qabne hubatame. Humnoonni sadanuu dirree lolaa ofirraa fageessuuf yaalaa akka jiran gabaafame. Adeemsa kana keessatti waraanni miilanaa eessatti akka gaggeeffamu hubachuuf tilmaamni isaa akka nama dadhabsiisu hubatame. Barreeffamoonni tokko tokko akka jedhaa jiranitti raayyaan Itoophiyaa Tigraay qaxxaamuree daangaatti yoo siqu humnooti Tigraay akka hin dhukaasne qajeelfamni Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradeef kennamu. Akkasumas humnooti raayyaa Itoophiyaa daangaatti iddoomni Eertiraa cabsee seenee jirutti siqaa akka jiran miidiyaa hawaasaa gubbaan qoodamaa jira. Humnooti TDF Tigraay mootummaa Itoophiyaa wajjin walii galuun Tsiimdoom waan diigan fakkaata akka jedhan haleellaa tokko malee humni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa loltoota TDF cina darbuun daangaa bira ga'uun hibboo ta'eera. Gama kaaniin ammoo TDF lafa irraa uummati buqqa'ee deebisuu fi hojiirra oolmaa Piriitooriyaatiif qabsaa'aa jira waan ta'eef marii dhoksaa fi wal hubannaa keessoo mootummaa Itoophiyaa waliin irra ga'uu malu akka jedhanis turan. Kana hojiitti hiikuuf Eertiraan daangaa Tigraay akka gadhiiftu faannoon lafoota naannichaa akka gadhiisu barbaada akka jedhan dhugoomeef taanaan waraanni akka ka'u fedhii wayyaanii akka hin taane himameera. Tilmaamni biraan ammoo humnooti TDF humni federaalaa daangaatti siqee marfama keessa akka galu hojjechaa jiru ka jedhan Eertiraan duraan duubaan ammoo TDF raayyaa ittisa Itoophiyaa haleeluudhaaf qophaa'aa akka jiran shakkan. TPLF tooftaa waraanaaf siyaasatti baay'ee dammaqaa ta'uu isaa kan himan ammoo erga Eertiraa fi Itoophiyaan haleellaan wal dadhabsiisanii booda lolee aangoo federaalaa dhuunfachuuf callisee taa'aa jira jedhaniiru. TDF balaa uummataa fi mataa isaarraa hir'isuun erga garri lachuu humni federaalaa Itoophiyaa fi Eertiraa wal dadhabsiisee booda lolicha seenuun aangoo mootummaa giddu galeessaa dhuunfachuuf hiree bal'aa qabaachuu akka danda'u tilmaamameera. Haala jeequmsa gaanfa Afrikaaf humnoota addunyaa irratti biqilan ilaaluun faayidaa biyyaalessaaf obsa qabaachuun waraana federaalaa fi Eertiraa irraa of qusachuun TPLF kan tilmaamanis jiraatan. Naannichatti kan wal waraanaa jiru biyyoota baha giddu galaatti ka jedhan ammoo humnoonni Yuunaayitid Arab Emireetisii fi biyyoonni Arabaa waraana kana bifa injifachuu danda'aniin mata mataan tooftaa haaraa bocataa jiru jedhan. Baha Afrikaa keessatti humnoota wal waraanaa jiran duuba kallattii garaa garaa qabachuun biyyoota Arabaa fi Yuunaayitid Arab Emireetis gahee olaanaa bahachuu xiinxaltoonni siyaasa baha Afrikaa lafa kaa'aniiru. Akka amma mul'atutti Sudaanii qabee hanga qarqara galaana diimaatti dirree lolaa addunyaa ta'uuf hiree bal'aan argameera. Eertiraan lolli gonkumaa akka lafa ishee irratti taa'amu hin barbaaddu ka jedhan lola kana dursitee naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar irratti akka ta'u waalduree xumurattee hojiitti seenuu ishee himan. TPLF ciminaa fi bilchinaan dirree lolaa ta'uu irraa of hambisaa akka jirtu himuun kaadhimamaan dirree waraanaa amma naannoo Affaar ta'uu malaa jedhameera. Itoophiyaan ammoo gama isheetiin dirree lolaa kana jijjiirsisuu yoo dandeesseen ala Eertiraa lolaan injifachuu akka hin dandeenye namoonni tilmaama isaanii kennaa jiran. Keenya itti aanuun duumessi lolaa biyyattii irraa guungumu ba'aa fi balaan inni Oromiyaatti fidu ulfaataaf hammaataadha jechuun ABO'n ibse. Hokkora waraana kaaba Itoophiyaa irraa dhaga'amaa jiru irratti ibsa akka kenne ABO'n haalli naannichaa dhaga'amu guddaan yaaddessaa jedha. Balaan waraana kaabaa Oromiyaa irratti akka kufu seere. Haalli nageenya biyyattii keessatti yaaddessaa erga ta'ee waggoota kurmaana lakkaawaa jira akka jedhe jaarmiyaan siyaasaa kun Oromiyaan qe'ee nageenyi waaraan tasgabbiin sabatiinsa qabuu fi misoomni amansiisaan itti diriiru malee
dirree lolaa dantaa waraanaa fi qocolloo siyaasaa erga taatee jaarraa lakkaawwatteetti jedha. Maddi rakkoo siyaasaa, waraanaa, dinagdee fi hawaasummaan wal qabatee yeroo dheeraaf furmaata waaraa dhabuun gaaga'ama uummattoota biyyattii irraan ga'ee duumessa lolaa biyyattii irraan deddeebi'ee gongomaa tureef jirudha jedha. Lolli walirraa hin cinne biyyattii irraan maddu jaarraawwaniif itti fufaa ture ammallee itti fufuu isaa himee addatti lolli saamicha qe'ee fi qabeenya Oromiyaa akkasumas babal'ifannaa lafaaf sirnoota haasootaa fi nugusootaan eegale osoo walirraa hin citin itti fufeera jedha. Har'as fedhiin babal'ifannaa lafaaf to'annoo qabeenyaa irratti dorgommiin ture guutummaatti hin dhaabbanne jedha. Qabsoo walirraa hin cinne kan uummanni Oromoo, ilmaan Oromoo fi lammiileen Oromiyaa taasisaa turaniin lolli Oromiyaa cabsaa ture akka takkaa duubatti deebi'us fedhii fi hawwiin saamicha Oromiyaaf qaban waan hin dhaabbatiniif abjuun dheengaddaaf kaleessaa irras Oromiyaa weeraruu fi humnaan qabachuuf sochiin hin dhaabbanne jedha. Keessaayyuu miidhaa ulfaataa fi hammaataa Oromoo fi lammiilee Oromiyaa irra ga'een bara chaartaraa 1991 addi bilisummaa Oromoo ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa walta'iinsa murnoota siyaasaa dantaa bololi'aniin dhiibamee erga ba'ee booda dirree lolaa fi saamicha taasisuun lammiilee Oromiyaa deeksanii Oromiyaan qe'ee badhaatuu fi gabbattuun qe'ee lammiileen ishee itti yoomtee halagaan itti duroome taatee jirti jechuun yaadachiisa. Itti fufuunis ibsi ABO barootaas dhiyoo waggoota 8 darban keessattis lola dhaabbataa Oromiyaa guutuutti deemaa ture irratti dabalata. Sochiin tumsa waraanaa hidhattootaan daangaa Oromiyaa sarbee ce'een nageenya lammiilee Oromiyaa caalmaatti boora'ee jira jedha. Daangaan Oromiyaa sarbamee onoonni hedduun bulchiinsa Oromiyaa jalaa abbaa dhabuun abbaan da'oo qe'ee fi qabeenya isaa irraa humnaan godaansifamuu, qabeenyaan Oromoo humnaan saamamuun uummata nagaa akka hin malletti lubbuu galaafachuuf boqonnaa nageenya lammiilee Oromiyaa dhowwachuun balaa lola dabalataa daangaa irraan asgamedha jedha. Lola hidhattootaan daangaa Oromiyaa sarbuun uummata gaaga'een miidhaa qaqqabe lammiilee nagaa sodaa fi bu'irrarnaan akka jiraatan taasisuu, uummanni nagaan qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqaafamuu, dinagdeen biyyaa burkutaa'uu, walamantii fi walitti dhufeenya hawaasummaa laaffachaaf qoqqoodinsi yaadaa dachaan babal'achuu, tasgabbiin siyaasaaf mootummaa uummataa ga'umsa qabu dhabamuu fi amanamummaan mootummaa irratti uummattoonni qaban guutuutti dhibuudha jedha. Badii fi balleessaa lolaan nuuf hanqisuuf addi bilisummaa Oromoo furmaata siyaasaa fi nageenya waaraa biyyaa fi uummattoota biyyaaf qabuun marii siyaasaa dhugaa fi hunda galeessa ta'e mootummaan qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin gaggeessuu, mirgi dimokiraasii fi mirgi namoomaa sirnaan kabajamuu, daangaan naannolee humnaan osoo hin taane seera, marii fi waliigalteen fala waaraa akka argatu gochuu, akkasumas dhimma nageenya biyyaa fi uummattoota biyyaa irratti hirmaannaan hawaasaa fi hawaasa idil addunyaa akka jiraatu gochuun barbaachisaa qofaa osoo hin taane murteessaadha jennee sagalee dhageessifne irraa ammas kanuma gadi jabeessinaa jedha. Iraarsaa fi araaramni waraanaan naannawa gaanfa Afrikaa mudate balaa lolli itti fufaan jiraatuu fi furmaanni siyaasaa dhabamuu dabalatee balaa lola biyyattii irraan ka'uun Oromiyaan dirree lolaa dantaa waraanaaf qocolloo siyaasaa akka taatu uummanni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa eeyyamuu hin qaban. Hamaaf hammaataa daangaa Oromiyaa cabsee dhufu kamuu dura dhaabbachuun qolachuuf garaagarummaa siyaasaa fi kabiroos malee waliin dhaabbachuun dirqama haalli fuuldura keenyaa dhaabee jirudha jechuun yaadachiiseera. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.